karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya jedhamee gara biyyaatti dhaggalameetu jira. Karaa nagaa qabsoon gaggeeffamuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo dursee akeekee kallattii kennee ture akka namarraa garaagu abjuu arguutti jechuudha. Maaliif mootummootuma impaayera Itoophiyaa keessatti bara dhufaa dabra aangoo wal harkaa fuudhan karaa nagaa aangoo dabarsee kan walitti kennee beeku hin jiru. Wal ajjeesuutiin kan inni aangoo wal harkaa fuudhaa dhufe jechuudha. Keessumaa immoo Itoophiyaan isheen akka biyya Itoophiyaa jedhamtu koloniitii walitti qabamtee impaayerri erga tolfameeti asitti immoo dhaloonni waggaa 100 wayii asitti mootummootuma 3 qofa beeka jechuudha. Minilikii impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti shoora taphateetiin asitti ka ture Haayile Sillaasee maaf Dargii ergasii immoo TPLF qofaa beeka jechuudha. Dhaloonni waggaa 150 kana biyya akkasii aadaa aangoo barcuma siyaasaa karaa nagayaanii fi filmaata waraqaatiin dabarsitee walitti kennuu hin beekne keessatti Oromoon wareegama waggoota hedduu kafalee yerootti ilmaan isaa xumura itti gochuu gahanitti qeerroo fi qarreen Oromoo itti wareegame yeroo inni gabrummaatti xumura gochuu gahetti waraanni bilisummaa Oromoo bakkaa bakkatti wareegamni isaallee iddoo hedduu akka har'aa kanallee osoo hin beekamin gammoojjii fi baddaa Oromiyaa hedduu keessatti hafe keessatti kun yeroo xumura argachuu jedhu dhiiga ilma Oromoo dhangala'eeni mootummaa ijaarrachuu dadhabe jechuu warri mormituu ta'ee mootummaa kana mormaa ture. Yoomiyyuu taanaan dhugaan jirtu uummanni wareegamuudha beeka malee dura bu'ee siyaasa gaggeessuu hin danda'u. Warra paartii siyaasaa ta'e wal gurmeessetu wareegama uummataatti dhimma bahee dhimma sanaan ammoo mootummaa uummataaf ta'u ijaara ture. Wanti Itoophiyaa keessatti dadhabame dhiiga ilmaan saba cunqurfamaa dhangala'utti dhimma bahanii mootummoota yookaan immoo paartileen siyaasaa mootummaa uummataa ijaaruudha dadhaban. Wanni Oromiyaa mudate isa kana namni kan inni beekuu qabu nuti akka waraana bilisummaa Oromootti ejjennaa mootummaan Itoophiyaa jigee mootummaan bira ijaaramuu qaba. Hankanaachi fakkeessii uumaa fi bakkuma sanatti bakka wal jijjiiruun suni rakkoo siyaasaa dhibdee cunqurfamoonni Itoophiyaa keessa jiranii addatti immoo sabni Oromoo qabu furuu hin danda'u ka jennee ejjennaa kana qabannee ammallee wareegamni kafalamaa jiru. Wareegama kafalamaa jiru qofaa miti warri kaleessa Oromoon bilisoomeera jedhellee yeroo fi fakkaata malee yeroon ammoo gaafa dubbii kana furee fidu ejjennaa waraana bilisummaa Oromootti gale hundumtisaa. Wanni dogoggora ta'e garuu dogoggorri suni wareegama nutti baay'ise. Wareegama keessaayyuu wareegama hamtuu kakaleessaa tumaatii seera uummattoota cunqurfamoota Itoophiyaa hundumaa walitti finnee gabroonfanna jedhee Minilikkaa'ee ekeraa sana kaasuu abjuu kaleessaa sana fiduutti nu geesse. Duuti amma ilmaan Oromoo sadarkaa Oromiyaa keessatti jeefamuun isaatu hanga bineensaatu ga'uu dadhabe lubbuun dhala namaa kun dhalatee jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa loluu qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhate yeroon siniin jedhu ba'aa nutti dabalamen sinii ibsuuf kana kaasee jechuudha. Haasaan kiyya. Inni kunis maal jechuu loluu qofaa qarabaa qawwee harkisuu qofaa osoo hin taane uummata keenya kallattii siyaasaa inni irra adeemuu qabuu fi mootummaa akkamii ijaarrachuu akka qabullee waraanuma bilisummaa Oromootu akeekaa siniin jechuu kooti. Yeroo tokko tokko namoonni hedduu waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu loluurraa ka hafe dhimmi siyaasaa isan ilaallatu siin jedhu. Dhimmi siyaasaa sin laallatu yoo jedhan immoo dhimma siyaasaa silaa ka mootummaa uummataa tolchuu danda'u warri qajeelchu immoo sana hin hojjetani. Dhiigni kee dhangala'eetuma haa hafuu siin jechuu kun kanarraa adda hin jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka seeraattis kaleessa kaa seerrii fi heerri adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee hin jijjiiramne keeyyatuma sana qabanneetu jirra. Kana qabannee jirra jechuun ammoo mirga seeraa fi heera kana qabannee mootummaa Oromoo fi Oromiyaan qabaachuu qabanii tolchuu ni dandeenyas mirga isaas. Mootummaa Oromoonni amma istiraateejii sana jijjiirreerra. Qabsoon keenya uummata keessa. Duuti keenyis injifannoon keenyis kufaatiin keenyis uummata keenya keessa. Safuu uummataa tiksinee waan uummati barbaaduu fi akkaataa uummanni nu fedhutti taanee argamneetu
ummata kana keessaa nu baasuu dadhabani. Duulli waggaa lamaaf nurratti gaggeeffame kan injifachuu dadhabamnee fi lola ummata waliin qindeeffannee jirruufi. Kanaaf ummanni keenya yeroo hundumaa waa hunda keenya dursinee du'uu fi irraa ka hafe ummata keenyatti bu'uu hin qabnu. Ummanni keenya waa hunda ta'eera nu jiraachisuuf. Bilchaataas dheedhiis nutti baateera. Callaas bullaas nutti baateera. Bishaaniif midhaan nutti baateera. Kana hundumaa ta'e lola keessatti osoo hadheerra jirruullee nyaata bilchaataa fidee ummata afaan nama kaa'uu danda'u tolfanneerra hadha sana keessatti dhaloluutti jirra. Kanaaf injifatamuu dadhabne isa kana jabeessa. Inni arfaffaan ammoo loltuu bilisummaa jechuun nama fedhii dhuunfaa ofii injifatee namummaa ofii dhiisee rakkoo hundumaa danda'ee ummata isaaf jiraachuuf lubbuu ofii aarsaa kafale jechuudha. Namni lubbuu ofii aarsaa kafale ammoo namni laphee isaa rasaasaaf kennuu filate ammoo qoraattii isa waraantu hin sodaatu. Kanaaf yeroo jedhametti bakka jedhamtanitti lubbuu yoo barbaada ta'e qabsoon Oromoo lubbuun keessa yeroo barbaadametti kennuuf of qopheessa. Yeroo akkaataa kanaan barattanii baatanii hojii qabachuuf digirii argattanii miti. Wareegamaafidha of qopheessitani. Waraanu gaafa ta'uu jedhamu ajjeesuuf du'uutu jira sanatti bobbaana. Ammas gara dirree lolaatti kan wal barbaasnu maleessa barattanii xumurattanii baatanii hojii barbaadaa qacaramaa damooza nyaadhaa jechuu miti jechuu. Kanaafiyyuu of qopheessa. Fuuldurri keenyi lola guddaatu jira. Isuman sila jalqaba irratti kaase sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtisaa hidhatee wal hidhachiiseera. Hidhatee kan waliin hidhachiisne saba Oromoo qofaa. Sabni kun ammoo nuutiin qabaa jechuudha. Sabni kun nuutiin qabaa hanga lakkoofsa saba kanaa geenye waan sabni kun nurraa eegu kennuufoo baay'ina miti dubbiin. Hojii sammuu hojjechuu. Koomaa girrisaa mannaa tokkicha risaa wayyaa jetti Oromoon. Isa kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo 10 taate 1000 ariite agarsiisteetti jechuu. Isa akkasiif qophaa'e waraana dabeessa, waraana ayyaan laallataa, waraana qoonqoon dandeenye, waraana rakkoo hin dandamanne taate gadi baatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo hin balleessini. Isa kaleessa turetti daran dachaa dabaliiti injifannoo dabaluuf of qopheessi malee. Kanaaf nama rifeensa dhahatee deemu, nama hidhannoon irraa bareedu argitaniituma waraanan ta'asiniif fakkaatee akkasiin dhufta yoo ta'e sun baay'ee dogoggora guddaa jechuudha. Osuma baqattuuti jeefamta. Kanaafiyyuu guutummaa guutuutti gootummaan of kenniinsaas loltuu bilisummaa ta'e. Loltuun bilisummaa ammoo samiitii gaditti dachee bal'oo kanarratti wanni isa daangessu hin jiru. Ka biqilee lafarra jiru magariisni kun hundi nyaata isaati. Daangaan isa daangessu hin jiru dacheen diriirtee kun hundi ejjennaa miila isaati. Kanaafuu eessattuu hin daangeffamiin waa gochuu dandeessa. Namni eessatti si gabroomsee sammuu kee qabate hin jiru bilisa taateetu saba bilisa baasuuf deemta. Kanaachi ka ofiiyyuu bilisa hin baane, ofii bilisummaayyuu hin qabne, ofiiyyuu waa gochuu hin dandeenye sabaaf waa godhaaf sabni nurraa waan abdatu jechuudha. Akkaataa kanaan eebbifamtan har'a. Kanuman siniin jechuu barbaada. Haasaa hin dheeressu jedhee haasaa sinitti dheeressee baga ittiin sin gahee gara dirree lolaatti bobbaatu. Dirreen lolaa keenya immoo bakka amma jirru kana qofaarratti murtaa'uu hin qabu. Goleen Oromiyaa bal'oodha. Lafa Oromoon nu barbaadu hedduutu jira. Achittidha sochoonaa. Bagarra geessanii, bagarra aantanii, baga ittiin sin gahee jajjabaadhaa siniin jedhaa ammanuma. Karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya jedhamee gara biyyaatti dhaggalameetu jira. Karaa nagaa qabsoon gaggeeffamuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo dursee akeekee kallattii kennee ture akka namarraa garaagu abjuu arguutti jechuu. Maaliifi mootummootuma impaayera Itoophiyaa keessatti bara dhufaa dabra aangoo wal harkaa fuudhan karaa nagaa aangoo dabarsee kan walitti kennee beeku hin jiru. Wal ajjeesuutiin kan inni aangoo wal harkaa fuudhaa dhufe jechuudha. Keessumaa immoo Itoophiyaan isheen akka biyya Itoophiyaa jedhamtu koloniitii walitti qabamtee impaayerri erga tolfameeti asitti immoo dhaloonni waggaa 100 wayii asitti mootummootuma 3 qofa beeka jechuudha.
Minilikii Impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti.